Yooyyaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa isin haa ga'u jechaa har'aan tana qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophiin keenya har'aan tana mootum torbee darbe keessa rakkoo siisteema baankichaa mudatee wal qabate itti gaafatamaan baankiidha yookiin pirezidaantiin baankiidha akeekkachiisa baasaniitiin jedhanii namoonni hanga Sambata diqqaatti yookiin sambata fuuldura dhufu kanaatti hin deebisne suuraa isaanii fi akkasuma maqaa isaanii manxasina kan jedhu ibsa baasaniitiin jiranii saratti qophii addaa qabanneetiin jirra. Hanga xumuraa sagantaa keenyaatti faana ta'aa nu hordofaa. Baankiin daldala Itoophiyaa rakkoo siisteemaatti bakka mudateen waliin wal qabateen faayidaa hin malle argachuudhaaf maallaqa kan isaan hin taane fudhatanii akkaawuntii garaagaraatti dabarsaa fedhii isaaniitiin akka deebisaniif hubachiise. Namoonni maallaqa kana isaanii hin ta'in fudhatan yookiin gara biraatti dabarsan ayyeen isaanii waamicha isaaniif taasifame hordoffii gara dameewwan baankichaatti dhiyaatan deebisaa jiraachuu kan hime baankiin daldala Itoophiyaa kanneen hin deebisee jiran hanga sanbata deebisuu baannaan tarkaanfiin fudhachuu jirus akka jiraatu ibsa jira. Qaamoleen seeraa waliin ta'uudhaan tarree maqaa namoota akka beekamuu danda'anitti dameewwan baankichaatti maxxansuun akkasumas suuraawwanii fi ragaalee eenyummaa namootaa ibsuu miidiyaalee baankichi filate irratti ifa gochuuf deemuun tarkaanfiin fudhatamu karoorfame keessaati. Tarkaanfiin eenyummaa namootaa ifa gochuu cinatti immoo qaamoleen haqaa waliin ta'uudhaan gara yakkaa himachuutti akka deemamu baankichi ibsa baaseen hubachiiseera. Baankichi maamiltoota maallaqaa kan isaanii hin taane fudhatan hanga xumura torbaan kanaatti akka deebisan ta'uu baannaan maqaa isaanii poolisitti akka kennu kibxata darbe BBCtti himee ture. Daldala guddicha Itoophiyaa xumura torbaan darbee siisteemaa isaa qunnameen keessumaa barattoonni barnoota olaanoo maamila baankichaa ta'an maallaqa akkaawuntii isaanii keessaa hin qabne baasaa turani. Pirezidaantiin baankichaa obbo Abbee Saannoo addatti sagantaa BBC Newsday jedhamu waliin turtii taasisaniin hanga xumura torbee kanaatti kanneen maallaqa fudhatan akka deebisan gaafataniiru. Pirezidaantiin baankichaa kanneen maallaqa kan isaanii hin taane baasan hattoota jechuun ibsanii. Baankichi guddichi Itoophiyaa kun maallaqa jalaa fudhatame deebifachuuf carraaqqii guddaa taasisaa jira. Torbee darbe sanbata barii maamiltoonni baankichaa garri caalu barattoota yuunivarsiitii ta'an maallaqa hedduu baasaa akkaawuntii biraatti daddabarsaa turani. Gabaasota adda addaa maallaqa baankichaa dura fudhatame hanga doolaara miliyoona 40 gahaa jedhan jiraataan baankichaa ammatti ifatti waan dubbate hin qabu. Dhimmi kana irra deddeebiin gaafatamanii obbo Abbeen qarshiin fudhatame kan ibsamerraa akka baay'ee xiqqaatu himanii ta'us hamma isaa hammas hin dubbadhu hamma yookiin hanga maallaqaa ifa hin goone sababni isaa oodiitii taasifamaa waan jiruudhaaf osoo oodiitiin hin xumuramin dubbachuu hin danda'u jechuun BBCtti himanii turani. Sadarkaa yookiin hamma maallaqaa ibsuurraa hin geenye sababni isaa gochi maallaqaa tiraansaakshinii walxaxaadhaan salphaa miti jedhani. Dabalan yoo ibsanis kanneen seeraan qarshii karaa kaanitti dabarsan akkuma jiran kanneen haala ture fayyadamanii jiru waan ta'eef jechuun deebisanii. Itti dabaluunis yoo ibsan kanneen seeraan qarshii gara kaanitti dabarsanis akkuma jiru kanneen haala ture fayyadamanis jiru waan ta'eef jechuun deebisanii. Sa'aatii muraasa keessatti maamiltoonni 10,000 ta'an qarshii akka daddabarsan adda baasu himanii. Ta'us kanneen keessaa warra kamitu maallaqa qaban dabarsan warra kamitu ammoo maallaqa hin qabne dabarsan kan jedhu adda baasuuf dalagamaa akka jiru beeksisanii. Adda baasuuf yeroo muraasa barbaada dhuma torbee kanaatti hin xumurra jennee abdanna jedhe. Akkasuma kanneen maallaqa baasuu danda'an darban kanneen baasanii faana dhahutti jirra jechuunis himanii.
Deebisa kana dura pirezidaantiin baankichaa kennaniin sa'aatii muraasa keessa daddabarsa mallaqaa 495 ta'utu taasifamuu himanii turani. Namoonni gocha kana raawwatan miliquu hin danda'an kan jedhaniif ammoo maamiltoonni yoo deebisuu baatan attami gootu jedhamee gaafatamanii akkana jechuun deebisanii karaan ittiin miliqaa danda'an hin jiraatu faana dha'uu danda'ama. Gama dijitaalaa waan mallaqa dabarsaniif maamila keenya waan ta'aniif isaan beekna waan dalaganiif seeraan itti gaafatamu. Baankiin daldala Itoophiyaa haleellaa saayibarii saaxilamee faana dha'uu hin danda'amu jedhanii yaadaniiti kanaaf fudhatan jedhu. Amma baankiin daldala mallaqa daddabarfame tokkoon beeka amma ofuma mallaqa deebisaa jiru jechuunis himani. Ka pirezidaantiin baankichaa mallaqa daddabarfame keessaa inni ijoo onlaayinidha akkaawuntii tokkorraa kaanitti kan dabarfamedha jedhani. Garri caalu dabarfameera baay'ee isaanii bira gahuun kan danda'amudha jechuun himani. Barattoonni yuunivarsiitii BBC'tti dubbise barattoonni bakkeewwan maashinii yookiin ATM jiru dhaquun sanbata barii sa'aatii 6 hanga sa'aatii 9 hiriiranii mallaqa danuu baasaa turani. Miidiyaan BBC ammoo barattoota mallaqa fudhatan irraa akka odeeffatetti kanneen deebisan akkuma jiran kanneen hin deebisnes ni jiru. Odoo dogongora keessan ta'ee jiru maamiltoota keessan himachuuf deemtu hariiroo keessan hin balleessu jedhamee gaafatamnaa obbo Abbeen akkana jechuun deebisani. Hattoota waliin dhimma hariiroo maalii haasofna mallaqa sana akka hin qabne beekum mallaqa kan isaanii hin taane fudhatan jedhani. Qabeenya Itoophiyaa hangafaa kan ta'e akka odeeffannoon istaatiksii yoo ta'e qabeenya qabuun Afrikaa baattii tokkoffaa kan ta'e baankii daldala Itoophiyaa bara 2022 qabeenya isaa waliigalaa doolaara biiliyoona 23 akka ture tilmaamame. Qabeenya waliigalaa birrii tiriliyoona 1 olitti qabu kan danda'u baankiin daldala Itoophiyaa qabeenya biyyattii hangafaa ta'uu danda'eera. Bara baajetaa 2020 hanga 2021 keessa bu'aa birrii biiliyoona 20 kan argate baankiin daldala Itoophiyaa baruma baajetaa kana keessa birrii biiliyoona 735 kan kuufatamu taasisuu danda'u isaa ifa godhe ture. Bara 1942 kan hundeeffame baankiin daldala Itoophiyaa maamiltoota miiliyoona 40 olii fi dameewwan 1,940 ol qaba. Kabajamtoota hordoftoota keenya binardhaaf qindeeffannee kana fakkaata waan faana turtaniif galatoomaa isiniin jecha namni yuutuubicha keenyaa yookiin mana keenyaa faaraa taatan subscribe like share gochuun hin dagatina. Horaa bulaa deebana.